Ooltanii bultanii akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa ta'u. Chaanalii kanaaf haaraa taatan Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun waa'ee fayyaa waan hedduu irraa argadhaa jechuun barbaada. Har'a kan ilaallu gaaffii haadha tokko irraa naa dhiyaate yookaan haati tokko na gaafate tokkoon hunda keessan fayyaduu danda'a kan jedhuun gara barnootaatti jijjiiree fide. Innis haati suni fiixeen harma ishee furdaadha. Daa'imni qabachuu hin dandeenye. Deessee fiixeen harma ishee furdaa waan ta'eef daa'imni qabachuu waan hin dandeenyeef elmitee kennaafii turte daa'imaaf. Namni ta'e osoo isheen elmitee kennaafii jirtu argee maafii harma elmitee kennitaafii carraa kaanserii harmaa hin dabala yookaan kaanserii harmaa sitti fidaa jedhee sodaachise. Sooshaal miidiyaa adda addaa irraas gaafa ilaalu immoo harma elmuunii carraa kaanserii harmaa fidaa. Kanaaf hin elmiin kan jiru argite. Sana booddee elmuu dhiisteetu daa'ima ji'a tokko ji'a lamaa fi aannan foormulaa fi akkasumas aannan loonii fa'aa kennuu jalqabde. Mee dhuguma aannan harmaa elmuun kaanserii harmaa fidaa kan jedhu ilaalu. Saayinsiin maal jedha? Dhuguma harma elmuun kaanserii harmaaf nama saaxilaa kan jedhu. Aannan harmaa elmuun carraa kaanserii harmaa godhachuu hin dabala osoo hin taane akkuma daa'ima daayirektii harma hoosisuu ni hir'isa. Kanaaf aannan harmaa elmuun kaanserii harmaa godhachuu ni hir'isa malee hin dabalu. Kana kan beeku qabna. Dogoggora jechuudha. Ilaalchi isheen qabattee jirtu kan namni ishee itti hime. Harma elmuun aannan daa'imaaf kennuun akkuma daa'ima harma hoosisuu akka da'umsa booda marsaan laguu dafee hin deebine taasisa. Marsaan laguu immoo da'umsa booda dafee hin deebi'u jechuun immoo haati sun yeroo fi istiroojiin ekspoojeriin ishee ni hir'ata. Istiroojiiniin qaama keessa ni hir'ata waan ta'eef. Akkasumas yeroo harma elmitee daa'imaaf kennitu akkuma harma hoosisu hangi hormoonii piroolaaktinii ni dabala qaama keessa. Hangi hormoonii piroolaaktinii immoo yeroo dabalu carraan ovuleeshinii xiqqaataa deema. Ovuleeshiniin xiqqaannaan immoo carraan istiroojiiniin qaama keessa baay'achuu ni hir'ata. Kun immoo akka waliigalaatti tootaal kumuleetiif istiroojiin ekspoojerii hir'isuudhaan carraa kaanserii harmaa godhachuu gadi buusa jechuudha. Kanaaf harma elmanii daa'imaaf kennuun akkuma harma hoosisu carraa kaanserii harmaa ni hir'isa. Akkasumas harma hoosisuunis ta'e elmuun daa'imaaf aannan kennuun akka seelonni harmaa ga'eessa ta'aniif jijjiiraman taasisa waan ta'eef carraa seelonni gara kaanseriitti jijjiiramu ni hir'ata. Machuuf ta'u jijjiiramu machuuf ta'u kun immoo carraa seelonni tokko tokko gara kaanseriitti jijjiiramu ni hir'ata jechuudha. Kanaaf ni hir'isa malee hin dabalu. Haa ta'u malee shakkiin jiru maadha? Yeroo elmanii haala sirriin ta'anii elmuu yoo ta'e yookaan humna fayyadanii elmuu yoo ta'e tariitii infilaameeshinii yookaan xinnoo madeessuudhaan harma sana wanti dhumma irraa booree yeroo madaa'aa deemu carraa kaanserii harmaa fiduu yookaan dabaluu danda'a kan jedhu shakkii jira. Kanaaf haala sirrii ta'een harma elmanii daa'imaaf aannan kennuun carraa kaanseriin fidu. Kanaaf haala sirrii ta'een elmanii kennuun ni hir'isa malee hin dabalu jechuudha. Mee wantoota carraa kaanserii harmaaf qabamuuf nama saaxilan tokko tokko haa ilaallu. Kanneen gurguddoo ta'an. Tokko saalaan dubara ta'u. Akkuma beektanii dhiirris kaanserii harmaa ni godhata. Haa ta'u malee baay'inaan kan inni mul'atu dubartoota birattidha. Kanaaf carraa kaanserii harmaa godhachuun kan inni riskii jedhamee yaadamu tokko dubara ta'uudha. Lammaffaan umuriin dabalaa deemudha. Akkuma umuriin dabalaa deemeen carraan kaanserii harmaa horachuus ni dabala. Akkasumas kanaan dura harma tokko irratti kaanseriin bahee yoo ture ta'e harmi gama biraa carraa kaanserii godhachuun isaa ol ka'aadha kanneen kaanirra. Akkasumas sababa qaccee yookaan sanyiin maatiidhaan darbuun fakkeenyaaf obboleettiin yookaan haati yookaan maatiin keessa namni kaanserii harmaa godhatee yeroo jiraate carraan kaanserii harmaa godhachuu ni dabala jechuudha. Qacceen yookaan sanyii jiin kan jennu kun BRCA1, BRCA2 kan jedhaman jiru. Isaan kun carraa kaanserii kanaan qabamu ol kaasu jechuudha. Maatiidhaan deemu. Darbiroon yeroo umuriin ijoollummaa lapheerra yookaan chestii kanarra cararii yookaan raadiyeeshiniif saaxilaman yoo ta'e CT iskaanii fa'aa kaanii yeroo ta'e ulfaatinni qaama isaanii baay'ee guddaadha yoo ta'e akkasumas marsaa laguu umurii 12 dura arguu jalqaban yoo ta'e akkasumas umuriin marsaan laguutti dhaabbatu yoo turee dhaabbate tokko marsaa laguu dafanii arganii akkasumas turee yoo dhaabbate waggaa 12 yoo dura argan waggaa 50 booddee yoo dhaabbate istiroojiin ekspoojeriin ni dabala waan ta'eef dafanii marsaa laguu arguunis marsaa laguu turee dhaabbachuunis riskiidha jechuudha. Akkasumas umurii waggaa 30 booda
daa'ima jalqabaa godhachuu. Mucaa jalqabaa erga umuriin isaanii waggaa 30 booda ta'e yoo godhatan namoota sana dura daa'ima godhatan irra carraan kaanserii harmaa ni dabala. Kanaan dura ulfooftee hin beektoo ta'e isaan ulfaanii hin beekne kanneen ulfaanii beekan irraa carraa kaanserii harmaa godhachuu ol ka'uu qabu. Kanaaf dafanii yeroon umuriidhaan ulfaa'uun daa'ima harma hoosisuun isaan kun ni ittisu jechuudha kaanserii harmaa malee hin dabalan. Akkasumas alkoolii baay'isanii dhuguun illee carraa kaanserii harmaa ni dabala. Kanaaf akka waliigalaatti daa'ima harma hoosisuun akkasumas yoo immoo daa'imman harma qabachuu dadhabe elmanii kennuuniif carraa kaanserii harmaa ni hir'isa malee hin dabalu. Galatoomaa turtii gaarii.